Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafune kabajamtoota jalatamtoota hordoftoota madda walaa media kuni qophii addaa keenya motu kan isimraan geenyu garfodda madda walaa media chini anis qopheessa saganticha falmata rorrooti. warroonni kallattilee adda addaatiin sagantaa madda walaa media hordofaa jirtan amma sir deebinee bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa fi obbolummaa sinaa dhaqqabu sinin jecha qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira. Maarri akkuma jalqabarratti isiniif ibsuuf yaaletti ani qopheessaa sagantichaa falmata rorrooti. Qophiin keenya irraa motu irra deebiidhaan yooyyaa isinin jechuudhaan kan dubbannu waa'ee afran qallooti. Keessaayyuu seenaa afran qalloo yoo dubbanne waa'ee Oromoo fi Oromiyaa kutaa hundaa kan keessatti arginu baandii afran qalloodhaan waa hedduu irraa dubbachuu dandeenya. Waan hundaafuu qophiin har'aa kan irratti xiyyeeffatu biyya Jarmanitti ayyaana kabaja waggaa lammaffaa dubartoota afran qalloo jechuudhaan guyyaa har'aa biyya Jarmanitti qophaa'e irra dhaabbachuudhaan sagantaa ajaa'ibsiisaa artistii qabsooftuu sabaa kan taate Hamdiyyaa Ibraahimis kallattiidhaan iddoo sanitti argamuudhaan ergaalee jajjabduu ergaalee amaa fi Oromoo fi Oromiyaa irratti keessaayyuu Oromoon maal ta'uu qabaa fi akkam ta'uu qabna jechuudhaan yaadota hedduu kan keessatti dabarsite wallistee wallisiisuudhaan yaadota hedduu kan keessatti dabarsaa turtedha. Kanuma dhaabbachuudhaan yeroodhaan yerootti dhuguma dubbachuudhaaf sagantaaleen akkas yeroo qophaa'an waa hedduuf duba deebinee nu yaadachiisa. Kanaaf nutis akka madda walaabutti waa'ee afran qalloodhaa irraa dubbachuuf dirqamne jechaadha. Afran qalloodhaa yoo dubbanne dhugaa dubbachuu fi keessaayyuu roorroon gidirsaan uummata Oromoo irra yeroo gahaa turetti kallattii adda addaatiin falmachaa kan turan ennaa ta'u. Barrisaa mootu 1962 keessa akka ta'e seenaaleen hedduun ragaa ba'anii waan hundaafuu sagantaa keenya har'aa irratti biyya Jarmanii irratti qophii addaa qophaa'e irra dhaabbachuudhaan maaltu ture artist Hamdiyyaa Ibraahimis kallattiidhaan iddoo sanitti argamtee jirti. Hamdiyyaa Ibraahim yoo fakkeenya furanni qabsooftudha. Waraana bilisummaa Oromoo keessattis gammoojjii Baalee Raayituu keessatti deemuudhaan wareegama amma hin jedhamne artistoota kafalaa turanii fi yeroo sanitti keessaayyuu yeroo wayyaanee keessatti yeroo ulfaataa ture keessatti waraana bilisummaa Oromoo keessattis qooda gurguddaa nama furachaa turee fi furachaa jiru keessaa ishee takkadha. Kanarra dhaabbachuudhaan akka nam tokkootti qophii har'aa keessatti waa'ee sirraayis waan tokko dubbanna. Mee kallattiidhaan immootu gara afran qallootti waan tokko irraa dubbanne walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jedha. Afran qalloo jedha. Afran qalloo Awwisoo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti sirna gabrumsaa Haayile Sillaasee mormuuf aadaa Oromoo guddisuuf dhaabbate keessaa isa tokkodha. Yenga namoota Awwisoo kana keessa turan keessaa tokko wallisaa Alii Birraa Rabbiin haa araaramuu fi galata uummata Oromoo biraa qaba jechuudhaan sagantaa keenya ergaa keenya kallattiidhaan dabarsina. Yenga haala hundeeffama afran qalloo hacuuncaa hamaa keessa kan turee fi uummanni Oromoodha. Naannoo Dirree Dhawaatti akkasumas ture sabaa fi sablammoonni akka Amaaraa, Sumaalee fi Hararii wayitii baandii mataa isaaniitiin qabatanii Oromoon garuu baandii wayituun qabu ture. Kanarraa kan ka'e wayitii cidhaa fi sagantaa adda addaa uummanni Oromoo Dirree Dhawaa fi naannawa sana baandiin kan Sumaalee yookaan kan Hararii waamuuf dirqamaa turan. Baandii warra Amaaraa garuu Oromoof tuffii guddaa waan qabuuf waamanis hin dhawwaatanis ture. Kanarraa ka'uun namoonni quuqama maqaa qabanii fi quuqama sabaa isaaniitiif dhaabbachaa turan muraasni ijaaramanii baandii afran qalloo 1962 hundeessuuf buureessuuf dirqamanii jiran. Afran qalloo maqaan jedhu kan dhufe ilmaan Oromoodha. Keessaayyuu ilmaan qalloo arfan jechuunis Aalaa, Baabbilee, Daagaa fi Oborraa yoo ta'u kunis maqaa gosoota Oromoo naannoo Dirree Dhawaa akka ta'e seenaaleen ragaa ba'a. Yenga sirboota afaan Oromoo jalqabaaf dhandhamee kan arge uummanni Oromoo naannoo Dirree Dhawaati. Sirbi afaan Oromoo akkuma warra kaanii bareedoo ta'uu wayita hubatan aarii guddaan uummata keessatti uume. Sababiin isaa sirna fiiwudaalaa carraa kan isaan dhoowwuuf sababa guddaa waan ta'eef. Baandiin afran qalloo qawwee qofaan odoo hin ta'in tiyaatariidhillee hojjechuudhaan uummata Oromoo tiyaatariidhaan yeroo kallattii adda addaatiin dammaqsaa turan akka ta'e seenaaleen hedduun ragaa ba'a. Sirna fiiwudaalaa baandii kana cufuuf jechuun yaalilee gurguddaa yoo gates garuu ittiin milkaa'uu hin dandeenye. Boodarratti Haayile Sillaaseen irra deddeebi'uudhaan baandiin kun akka baduuf yaalilee gurguddaa gatus kallattiidhaan garuu dhaabuu hin dandeenye. Yeroo sanitti artistoonni gameeyyiin kan akka Dr. Alii Birraa, Alii Shabboo, Usmaa'il Muhammad, Muhammad Yusuf, Saalaa Muhammad Shantam Shubbisii fi kanneen sagalee mimmiidhagoo ta'an baandii kana jabeessuun itti fufe. Kan akka Abubakar, Yohaannis Abdullaahi immoo gara Somaaliyaatti deemuudhaan gara raadiyootiin afaan Oromootiin dubbachuu eegalan. Yenga kunis ta'e sun guyyaa har'aa sagantaa keenya kan irra dhaabbannee dubbachuuf dirqamne waa'ee afran qalloo hundeeffama bu'uureffama isaa osoo hin taane biyya Jarmanii irratti dhaabbachuudhaan keessaayyuu guyyaa
har'aa jechaadha sagantaan addaa qophaa'ee ture. Sagantaa kana immoo kan qopheesse waldaa keessaayyuu shamarran afran qalloo waggaa lammaffaa sababeeffachuudhaan hojiilee dansaa dalaganii jiranii artistoota gameeyyii kana Hamdiyyaa Ibrahim yaamanii jiranii qophiin kun maal fakkaata kan jedhu irratti qabadhee isiniif dhiyaadhe qophii kana irratti immoo kennaaleen adda addaa kennamanii jiranii keessaayyuu ijoollee aktiivistii ta'an kan akka Said Yusufiisis badhaasni kenname ni jira kan dhaabbachuudhaan yaadota tokko tokko wajjin haasofna shir gochuudhaan wajjin turaa isiniin jedha keessaayyuu waltajjii guyyaa kaleessa hundeeffama yookaan bu'uureffama afran qalloo shamarran afran qalloo biyya Jarmanii jiran dhaabbadde waggaan dubbaddu sagantaa sanarratti kan akka Absee Aroof Ajjira kan akka Abdii Faadis Faajjira namoota gurguddoo available jechuun dandeen hedduun argaan turre gara foddaa social mediaatiin jechaadha. Sagantaa san keessatti keessaayyuu artist Hamdiyyaa Ibrahim wallee ishee keessatti ergaalee gurguddoo ka Wallaggaa qomoo kiyyaa ka Wallaggaa foon kiyyaa Jimma Hararge iluu obboleeyyan kiyyaa ilmaan Siikoo Mandoo tan adeeratiyyaa ilmaan Jimmaadhaa tan adeeratiyyaa jechuudhaan wallisuudhaan ergaalee gurguddaa dabarsaa turtee jirti. Artist Hamdiyyaa dhuguma dubbachuuf qabsooftuu gameetti akka taate seenaaleen hedduun ragaa baanii kana qofaa miti keessaayyuu bara 2016 keessa gaafa sirni abdii illee Oromoo kibba Oromiyaa Harargee fi keessaayyuu gammoojjii Baalee kana keessatti rakkoon amman jedhamu daangaarraan dhufe lammii keenya kabuqaa tureef sagalee ta'uudhaan wallee ajaa'ibsiisaa yeroo isaa eeggate wallisuudhaan uummata Oromootiin ergaa gurguddaa dabarsuudhaan hawaasni keenya saffisaan gargaaramuu akka qabuu fi qabeenya isaarraa kan buqqeessi akka Oromoon qubachiisuu danda'u lammii keenya dirmannu kan jedhu wallee ajaa'ibsiisaa wallisuudhaan Hamdiyyaa Ibrahim seenaa gurguddaa dalagdee jirti. Yeroo sanittis gara sagalee raadiyoo Shimbirtuu Bariitiin nama dubbisee fi daqiiqaa 48 waliin turre yeroo sanitti jechaadha ni yaadatteeti yaada. Dhuguma dubbachuudhaaf sagantaa hundeeffama yookaan bu'uureffama afran qalloo biyya Jarmaniitti waaldaaleen Oromoo akkasuma ijoolleen Oromoo kutaalee adda addaa keessaayyuu ijoollee shanan gibee waldaa madda walaabuu ilmaan Siikoo Mandoo walumaa galatti jechaadha Jimma Boorana Wallagga Harargee Guji kutaaleen Oromiyaa 11 kan keessatti faarfamee fi kan keessatti dabalame ta'uu isaa artist Hamdiyyaa Ibrahim irraa baay'ee argeen jira irraa hubadheen jira jechaadha. Walumaa galatti baandiin afran qalloodha daawwitii Oromooti kan Oromoon keessatti of arguudha kan Oromoon kaleessa roorroon gidirsaan hammeenyi yeroo sanitti Oromoo irra gahaa ture isaan dhukkubsuudhaan ummata keenyaaf saba keenyaaf biyya keenyaaf akkamiin falmana jechuudhaan tooftaadhaan wallisuu qofaanii miti tiyaatariidhaan bifa diraamaatiin hojjechuudhaan ummata keenya dammaqsaa turanii ummata keenya ijaaruu keessatti ummata keenya dammaqsuu keessatti mirga isaatiif ummanni keenya akka falmatuu fi aadaa isaa akka guddifatuu fi eenyummaa isaa akka tiiffatuuf hojii amman hin jedhamne kan kabalaa turan kan akka Alii Shabboo kan akka Dr. Alii Birraa Shantam Shubbis namoota hedduudha jechaadha. Kuwwan manidhaatti haala hin taaneen yeroo hidhamaa turan kun ammoo yeroo lubbuun darbaa ture wareegama amman hin jedhamne kafalee as ga'e jechaadha. Kanaafi baandii afran qalloodhaa seenaa isaa qofa osoo hin taane hojii isaa hedduun lafa jira. Hojiileen isaa kunniin ammoo akka itti fufuuf hundeeffamni akkanaa kun murteessaadha. Dhuguma dubbachuuf guyyaa har'aa sagantaa tamsaasa kallattii darbaa ture irratti baandiin hundeeffama shamarran afran qalloo waggaa afraffaa biyya Jarmanii irratti ga'umsa isaa mul'isaa turan sagantaa sanarratti keessaayyuu Oromiyaa guutuu yeroo isaan faarsan hedduun gammadee akka nam tokkotti ilaalaan ture. Haalli Hamdiyyaan gola Oromiyaa 11 faarsaa turte qomoo kiyya obboleeyyan kiyya jechuudhaan bifa walleetiin viidiyoocha akkuma argaa jirtanitti keessaayyuu yeroo isin gololee Oromiyaa hundumaa faarsuudhaan Oromoo fi Oromiyaa gaaddisa walii akka ta'an irkoo walii akka ta'an irkoo jireenya akka ta'an kaleessallee Oromoon Oromoo fi Oromiyaadhaaf akka waliin jiraachaa ture biyya takka Oromiyaa jedhamtu saba afaan tokko beeku saba duudhaa adda addaa qabu saba seenaa guddaa qabu akka ta'e garsiiftee jirti. Kanaaf waltajjiin kun yookaan mootu sagantaan bu'uureffama afran qalloo dubartoota biyya Jarmaniidha. Qophii Oromoon guutuun keessatti of arge Oromoo fi Oromiyaan kan keessatti faarfame kan Oromiyaan keessatti dabalamte kutaaleen Oromiyaa 11 kan keessatti argamedha. Kanaaf dhuguma dubbachuuf fakkeenyummaan kun waldaalee afran qalloo Siikoo Mandoo shanan gibee
ijoollee keenya kan iluu abbaa booraa kanneen waldaalee hedduu jira biyya Jarmanii keessa waldaalee maqaa hedduu qaban hedduu jira isaan kanallee regenerate gootee jirti akka isaan of ilaalan akka isaan jabaatan afran qalloodha seenaa gurguddaa guyyaa kaleessaa shamarran keenya dalaganii jiranii haamleen isaanii namatti tola haalli uffannaa argaa turre dubbiin ichirratti argamaa ture dubbii hawwii tokkummaa Oromoo calanqisiisan calanqee afran qalloo kaleessa saba keenya saba Oromoo jedhamu saba gaanfa Afrikaatti saba guddaa rooroon yeroo sanitti tulfaattee afaan isaatiin barachuun afaan isaatiin dubbachuun yakka ta'e lakkii dhaabbannee ilaallu jechuudhaan gara aartii Oromootiin kan wareegame kan hidhame sadarkaa har'aa kanaan ga'an jecha kanaaf ijoollee keenya shamarran kan hojiin isaanii hojii dhiiraa dhugaa dubbachuudhaaf sagantaa akkas miidhagaa qopheessuu isaaniitiif galatatu isaanii mala irra caalatti koree qindeessituudhaan sagantaa sanii ebolo son jedhee walumaa galatti akkasuma mootu sagantaa Oromoo fi Oromiyaa qophaa'u keessatti hangafa ta'uudhaan gara wallee adda addaatiin sagantaan akka miidhaguuf qooda leencaa kan taphatu obboleessi artist Abdii Faadis akkasuma mootu obboleessi jaalatamaa kabajamaa Absee Haroo haadha manaa isaas dabalatee baga gammaddanii baga irraa haftan jechuun hin barbaada akkasumas immoo artistii teenna qabsooftuu sabaa kan taate artist Hamdiyyaa Ibrahim ergaaleen ati dabarsaa turte ergaaleen ishiin dabarsaa turte Oromoota achi jiran qofaa miti Oromoota biyyaa jiranis qalbii kan harkisechaa dhugaa dubbachuudhaaf haalli isin itti dubbachaa turte kan Jimmaadhaa foon kiyyaa kan Wallaggaa ilmaan adeerotiyyaa kan Baaleedhaa ilmaan qomootiyyaa jechuudha yeroo isin dubbachaa turte sanitti wallisaa turte miirri Oromummaadhaa maal akka ta'e tilmaamuun naman dhibu kanaaf waltajjiileen akkasii sun waltajjiilee Oromoon keessatti of ilaalu Oromoon keessatti wal madaaluudha kanaaf dhuguma dubbachuuf hedduu waan namatti toluudha waldaaleen akkasii heddummachuun baay'achuun bar uumee tenne kaleessa Oromoon qabu walooma sabni kun qabu wayyooma sabni kun qabu tiikfachuu keessatti kunuunfachuu keessatti dabareelee seenaa darban keessatti namni Awurooppaa jiru ilmaan argatta ilmaan horata gaafa ilmaan horate kanatti mootu durduubeen seenaa dooka guddachuu qabdi durduubeen seenaa kaleessa hawaasni kun qabu waliin mul'achuu qaba calanqeen Oromummaa kan kaleessa argitee abboonni kenna kallattii adda addaatiin kunuunsanii saba kanatti kennan akka jiraatuuf hojiileen akkasii murteessaadha waltajjiileen akkasii murteessaadha dhaabbanni akkasii murteessaadha shamarran afran qalloo waggaa afraffaa amma sirra deebee baga isiniin ga'e jechuudhaan ijoollee keenya biyya Jarmanii jiran hojiin isin dalagdan hojiin isin guyyaa kaleessaa raawwattan kan Oromoo fi Oromiyaan keessatti wal argine kan maqaan isaa afran qalloo waldaa dubartoota afran qalloo bu'uureffama waggaa lammaffaa ta'u malee kan Oromoon guutuu keessatti mul'ate kan waa'ee Oromoo keessatti dubbatan kan Oromiyaan keessatti argine ta'uu isaa asumaan galata isin galchuun barbaada waltajjichi waltajjii ajaa'ibsiisaa haalli uffannaa haalli dubbii oolmaa Oromoo fi Oromiyaa Oromoon carraan isaa maal ta'uu qaba tokkummaan saba kanaaf duratti maal ta'uu qaba Oromoo yoo akkamtee walii dhagaa Oromoo yoo akkamtee waliin jiraachuu danda'a kan jirurratti yaadota gurguddoo ergaa waltajjii irraa darbaa turan qora qalbii saba kanaa ijaaruu keessatti dargaggoota keenya shamarran keenya kan biyyoota Irooppaa keessa jiraniif kan carraa sooshaal miidiyaatti sagantaa san hordofaa turaniif haati Oromoodhaa qabsooftuun gameettiin Hamdiyyaa Ibrahim ergaalee jajjaba ergaalee hawaasa kennaaf ta'an ergaalee dargaggoota kennaaf ta'an ergaalee Oromoo fi Oromiyaadhaaf akeekaaf kaayoo hayyoota keenyaa kan ta'an dabarsaa turte kanaaf amma sirra deebee waldaa shamarran afran qalloodhaa biyya Jarmaniidhaa galatoomaa warroonni sagantaa sanarratti hirmaattanii wajjin shumbaa jechaa ooltan kan wajjin kallattii adda addaatiin kan kaameraan isin garsiisin kan yaadaan ichi jirtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jedhaa kan qopheesse isin biraan ga'e sagantaa falmataa roorroo madda olaanaa miidiyaa irraa hedduun gammadeen jira hedduun natti toltanii jirtanii ulfaadhaa galatoomaa sagantaa keenyarraa asirra goolabeen jira waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. wal ammanne wal fageessuu miti wal jabeessuu wal jibbuu miti wal jaalachuu wal diiguu miti wal ijaaruu nama cufa akka gartee eenyummaa isaatiin nama